fi waraana saniin booda deebi'ee jechuudha. Waraana saniin booda deebi'eeti kan inni iskuulii achitti barachaa ture. Waraana Eertiraa san erga dhumeen booda jechuudha. Wanti sartifikeetii tokko kiriptookiraasiidhaan fudhateera Saawuz Afrikaadha. Wanti ifa ta'e kanuma. Sanaan ala maastarsii bitateera. Isa eenyuyyuu hin bitata. Nobody. Walumaa galatti egaa kan asirratti kaasuu barbaanne nuti Shimallisii fi laalchi Shimallisii fi laalchi Abiyyi hagam akka walirraa fagaachaa deemudha. Walirraa fagaachuun kuni Abiyyi waan eeyyameef yookiin haarumti waan eeyyameef ta'uu danda'a malee tarii independently yaadee ta'uu dhiisuu danda'a. Hundaafiyyuu kuni warra Amaaraa hedduu aarsee jira. Warri Amaaraa, warri Izeemaa, warri kun wanti kun akka himamu barbaadanii yeroo hundaayyuu yaadni hunduma caala barattoonni suni barattoonni bara 1950 60 keessa turanii fi hacuuccan sabaaf sablammii kun jira. Biyyattiin kun hacuucca irratti kan hundooftedha. Minilik jechuun goota otoo hin ta'in gadhee ummata sana ummata hedduu parsantii 75 kan iyyummaa keessatti dheera kan harka mure kan harma mureedha jedhanii waan sabaaf sablammiin himatan kana bifa ammayyaatiin bifa saayinsawaatiin himuu yaalan keessattuyyuu tiyoorii maarksizimii kana wajjin wal qabsiisanii biyyattiin suni mana hidhaa sabaaf sablammiiti jedhanii afaan baasanii warra dubbatanidha. Warri Amaaraa immoo kana hadheeffatanii mormu. Wanti kuni hin taane hin jirusi. Dogoggorri kan dhufe iddoo kanaayi. Dogoggorri kan jalqabe iddoo kanaayi jedhanii Abiyyi amansiisatanii ture. Abiyyis dhibba sirriidha sini. Kanatu rakkoo biyyattii kanaa uume. Waggaa 50 darbe kana wanti nuti wal waraansi fi rakkoo guddaan biyyattii keessa kan galche isa kana jedhee yeni kana sirreessinaa hin jigsinaa waan sabaaf sablammii jedhamu kana balleessinaa jedhee amma garuu sana dhiisanii egaa warri bilchiginnaa Oromiyaa sanatti gaafa deebi'anii warri bilchiginnaa Amaaraa ija babaasanii ilaalaa jiru. Ija babaasanii maaltu ta'aa jira? Maal gochaa jira jedhu warra kaan garuu karaa namoota biraatiin akka dubbachaa jiranitti isaaniin ala warra jiraniin akka dubbachaa jiranitti rakkoo akkasii kana kan kaasanii wayyaaniitu kana fide wayyaaniin duutusi warri yaada wayyaanee baatee deemu kuni jira jedhu asitti warri yaada wayyaanee baatee deemu akka Shimallis Abdiisaa akka Taayyee Danda'a Abiyyi mataa isaatiin yaada isaanii baatee deema jedhu. Egaa walitti bu'iinsi kuni akkuma itti fufetti jira. Walitti bu'iinsi kunis otootuma fufee gaariidha. Akka formaanni kan argamuu danda'u kana keessa waan ta'eef jechuudha. Sanaan ala walitti bu'iinsa Beetel Adaanech nan araarsa jettee jirti. Walitti bu'iinsa Beetel kuni kaleessa kan uumame. Kaleessa akka jedhamutti namoonnis yeruma sana achi akka nu erganitti naannoo masjiida Beetel jiru tokkotti achi keessatti fannoo dhaabanii yookiin fuuldura sanitti fuuldura masjiida sanitti fannoo dhaabanii lammaffaa alaabaa asxaa hin qabne kana masjiida san irratti hidhanii jedhameeti walitti bu'iinsi kun kan uumame. Walitti bu'iinsa kanaanii namni muraasni madaa'ee jira. Madaa sana isaa gara tokkoon suura isaanii nu erganii ture. Suura sanillee hin maxxansine nuti maaliif waan namatti hin tolleef jechuudha. Kanaaf amma karaa waldaan warri Amaaraa hundeesse tokko jira. Waldaan suni waldaa jaalalatu caala maal fiqirii ashannifaan warra jedhan tokko akkas jedhanii waldaadhaan ijaaramanii jiru. Isaanii in araarsina jedhanii jiru. Haala kanaan egaa miseensa Teedii Afrootii ta'uun oolu. Adaanechis miseensuma warra kana ta'uu hin oolle isaanii hin dhufti achiin booda in araarsina bakka ishiin jirtutti waan akkasii gaarii miti jedhanii lamaaniyyuu dhiisaa jedhanii biraa deemuudhaaf fakkaata. Garuu adeemsi kuni fuuldurumaaf iyyuu maal akka ta'e ifaa miti.
warri balleesse jira adabamuu qabu yoo balleessa namoonni suni namoonni madaan jiru kan miila rasaasan rukutaman jiru isaan kuni badii waan ta'eef namni waan kana godhanii itti gaafatamuu qabu ture. Lammaffaa iddoon amantii yeroo kamiyyuu kabajamuu qaba. Iddoon amantii kuni seerrillee fuulduratti ba'uufii qaba. Iddoon amantii kuni yoo xinnaate kiiloomeetira 1-2 amantiin biraa achirraa fagaatee waan godhu gochuu ni danda'a. Kana dura Abiyyi aangotti kan dhufe dhimmi bashaashaa suni kanarratti kan uumamedha. Yeroo masqalaa dhaqanii masgiida fuulduratti Abiyyi hundeessee jechuudha. Abiyyi warra isaa yookiin warra isa deeggaruu Aggaaroo keessaa Finfinnee taa'ee Aggaaroodha walitti qabee erga bashaashatti ergeen booda bashaashatti masgiida fuulduratti dhaqaatoo masqala gubaa jedhaniini iddoon kun masgiida maaliif masqala asitti gubduu jennaani biyya keenya amantii keenya iddoo barbaannetti qabachuu hin dandeenyu jedhanii walitti bu'iinsi uumameen masgiidni meeqa charchiin meeqa Jimma keessatti gubate yeroo sana jechuudha. Sanaan Abiyyi qarshii eeyyamsiisatee dhaqee namoota ijaaratee booddeerra qarshii sanaanis qarshii sana hedduu erga argateen booda isuma isuma laachaa booddeerra deeggartoota siyaasaa kana bitatee gara siyaasattis hiixachaa dhufe yaadattu ta'ee jechuudha. Kanaaf ammallee taanan kanuma kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf kuni seerri jiraa hin jiru hin beeku yoo jiraachuu baate garuu akka seeratti ifatti taa'amuu qaba kuni walitti himamuu qaba. Masgiida irraa kiiloomeetira muraasa hiikanii masqala kabajachuu ni danda'u yookiin ximqata isaanii kabajachuu ni danda'u. Masgiidni kabaja akkuma sanatti kabajamuu qaba. Charchiinis kabaja akkasumatti warri gara musliimatiin akkas yaadanii charchii irraa fagaatanii wanta raawwachuu qaban gochuu qabu. Sanaan ala seerri alaabaa saniis ba'uu qaba. Alaabanii fi amantiin duraan dursee walitti dhufuu qabu. Maaliif amantii sanaan lammii Itoophiyaa qofaa miti amantii kan amannu mootummaa lafaatiif miti kan amannu mootummaa waaqatiif malee. Kanaaf mootummaa lafaati alaabaa biyyattii alaabaa mootummaa tokkoo fi mootummaa waaqaa maaltu walitti fide? Kunis seerri itti ba'uu qaba. Biyyattiin dhoorkuu qabdi karuma kamiin iyyuu alaabaan tokko yoo charchii tokkorra hin ta'a ta'e wanti sun rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf otoo seerri alaabaa kunis ba'ee gaarii alaabaa namni barbaade qabachuu danda'a. Mana isaa irratti fannisuu danda'a yookiin uffatee deemuu danda'a. Inni mirga isaati. Garuu charchiin tokko alaabaa akkasii kana qabachuun yookiin gochuun waan sirrii ta'u hin fakkaatu. Hundumaafiyyuu egaa haala kanaan Adaanech Abeebee boru achi deemtii jedhameera. Isin biratti har'aa jechuudha. Gama biraatiin saani Abiyyi wayyaanii caala garaa jabaataa jedhee jira. Saa jechuun sochii saba Amaaraa jechuudha. Sochii saba Amaaraa jechuun afaan Amaaratiin Abiyyi kan jedhamu sanidha. Egaa har'aa Ballataa Mollaa hoogganaan dhaaba sanii akka jedhetti yeroo wayyaanee sanaa namni hagasii hin duune namni hagasiis hin miidhamne garuu erga Abiyyi dhufeen booda nama hedduudha kan miidhame nama hedduudha kan lubbuun baatee nama hedduudha kan buqqa'ee jiru. Kana jechuun Abiyyi dadhabaadha jechuudha. Abiyyi geggeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafi Abiyyi walumaa galatti haalli inni irra jiru kun haalli inni itti adeemaa jiru kun sirrii miti jechuudha. Egaa Abiyyi jechuun yookiin warri Abiin kana wajji keessa kan dubbachaa jiru warra Amaaraati. Warri Amaaraa akkuma kana dura isiniin jedhe abdii kutatanii jiru. Abdii kutatanii yaada garagaraati kan isaan qabanii. Yaadni isaan garagaraa kun Abiyyi akkamitti aangorraa kaasna kan jedhu kana sirriitti lafa jala irratti dubbachaa jiru. Karaa engaddas isinitti himnee jirra. Karaa sadiin yaaluu danda'u. Garuu karaan hundumtuyyuu dhiphaadha Abiyyi aangorraa kaasuudhaayi. Paarlaamaatti fayyadamuu danda'u. Paarlaamaatti fayyadamanii paarlaamaan tolan jedhuu fi paarlaamaa keessaa olaantummaa hin qabanii. Lammaffaa paarlaamaatti yoo milkaa'uu fi baatee bilchiginnaa keessaas yaaluu danda'u. Akkuma Hayilamaariyaam jijjiirame sana dhaaba keessaa yoo sochiin kun jiraate gochuu ni danda'u. Sunis hin ta'u maaliif achi keessatti olaantummaa hin qabanii. Inni sadaffaa
fonqolcha mootummaa yaaduu danda'u. Fonqolcha mootummaa gaafa yaadanii fonqolcha kanaaf sochii tokko tokko gochuun noollee Abiyyis kan sodaatee namticha maajoorii sanaa achirraa kaasee otoo inni hin beekin kaate jedhamee amma immoo gara biyya alaatti haa fagaatu jedhamee Dammaqa wajjiniin warra Amaara abbootii qabeenyaa Amaara kanaa fi namoota militarii Amaara kanaa qindeessitanii jedhanii qeeqaniiti. Kanarraa kan ka'e egaa sunis waan ta'aa jiru hin fakkaatu. Kanarraa amma kan isaan yaadaa jiran akka jedhamutti yeroo baay'ees kan isaan dubbachaa jiran hin baana. Bilchiginnaa keessaa bahuu qabnaa jedhanii jiru. Bilchiginnaa keessaa gaafa ba'anii bilchiginnaadhaaf immoo itti tola. Inumaayyuu Abiyyi rukutuu waan barbaaduu fi karaa Abiin kanatti qabatee amma akkuma inni Abiinis foolee jira amma akkuma wayyaanee san wayyaaneen Abiyyi arrabsitee booddarra Abiyyi itti duulee wayyaanee akkasitti rukutuun isaa kunis hooggantoota wayyaanee akkasitti ajjeesuun kunis gama tokkoon ergaa dabarsuuf fakkaata. Abiyyis don't mess with me yookiin naan wal loltanii jennaan dhumni keessan akkasiidha jechuu barbaada fakkaata. Kanaaf isaanis foolee jira fakkaata. Foolee waan jiruufi kan isaan intanii gochaa jiranii kan isaan yaadaa yookiin kan isaan deddeebisanii dubbachaa jiranii. Yeroo gabaabaa keessatti yoo dhimmi Suudaanii kun tasgabbii argatee dhimmi Beenishaangul kunis tasgabbii argata ta'e gara isaanitti duulet gara Oromiyaatti deebi'uu danda'a namoonni jedhan jiru. Haalli amma argisiisaa jiru hundumtuuyyuu isaan ofirraa fageessutu mul'ata. Isaan achi fageessutu mul'ata jedhanii jiru. Waluma otoo jennu egaa fageessuu kana keessaa tokko fakkeenyaaf Dammituu Hambisaa aangorraa kaasaniiru ambaasaadara jedhanii bakki itti ergame hin beekamne bakka ishii nama kibbaa fidanii jedhanii nama Tafarii Fiqiree jedhamu tokko iddoo ishii muudanii jiru jedhama. Namni kun eenyu akka ta'ee fi maal akka ta'e hin beekne mee warri beektan keessan nu barreessaa. Kanaaf kanarra jiru warri bilchiginnaay egaa Abiinis balaaleffannaan isaa sun akkuma itti fufetti jira. Fuulduratti warri Amaaras kan isaan dubbachaa jiran Abiiniin wal ta'aniiti bilchiginnaan Amaaraa iddoo sanatti dorgomnee mo'annee achiin booda biyyattii bulchuu nuun ala biyyattii bulchuu hin dandeessanii jedhaniiti kan isaan dhaadatanii. Hunduma caala immoo kan isaan itti dhaadatanii yeroo ammaa kana Oromiyaadhaan wal loltee jira. Abiyyi Oromiyaadhaan wal lolee Oromiyaadhaan duddaaf garaa ta'eera. Oromiyaadhaan duddaaf garaa waan ta'eef Oromoonis waan hin fudhannee fi jaalatee otoo hin ta'iin waan nama ergamee fi namuma waan tokko raawwatuuf iyyuu waan hin qabnee fi jaalatee miti kan nutti deebi'uu jedhu. Nurratti hirkateeti kan inni jiru jedhu. Nurratti hirkateeti kan inni jiraatu jedhu. Egaa kanaaf adeemsi isaa kana fakkaata. Gara ittaanutti dhufnaa baankiin daldala Itoophiyaa gibira Abiyyi gabataa lahagar isa jedhamu kana dirqama kafaluu qabdu jedhee jira. Egaa kana xalayaan har'a barreeffame tokko akka ibsutti namni kamiyyuu hojjetaan kamiyyuu yoo hojjetaa baankii kana ta'e ji'atti parsantii 4 kafaluu qabaa jedhee jira. Kana jechuun mindaa guutuu kafala. Mindaan guutuu kun immoo waggaatti dhumaa jedhee jira. Waggaatti namni hunduyyuu gibira kana ofirraa kafalee yookiin Abiyyii fi qarshii kana kafalee ofirraa fixuu qaba. Yoo sooroma bahee jedhee homaa gochuu hin dandeenyu. Nama sooroma baheeni kafaliin jennuuni namni garuu gara baankii biraattis haa ta'u hojii biraatti jijjiirame yookiin hojii biraa argatee deemee bakka dhaqe sanitti kafaluu qabaa jedheera. Namni jechuun egaa dirqama fedhiidhanii miti kuni. Namni tokko yoo iddoo jijjiiree hin kafalu jedhee mirga qabaa ture. Baankichi dirqisiisuus hin danda'u ture. Namni tokko fakkeenya fi baankii sana keessaa bahee inni jiyoo tokko gaafa galee inni jiyoo sana keessa nan dirqisiisu. Yookiin dirqisiisuun qabu ture garuu amma dirqama jedhaniiru.
dirqama wanti kana dirqama fudhatee deemaa jedhanii jiru. Sanaan alasi namni haaraa qaxaramu tokkos guyyaa qaxarame jalqabee kaffaluu qabaa. Namni qaxarame suni fedhiin isaa hin gaafatamne. Fedhiidhaan kan inni kaffaluu qabu. Mirga qaba. Mindaasaa sana hojjateeti dafqeeti kan inni argate namni sun. Dafqee erga argateen booda wanta argate sanarratti murteessuudhaan mirga qaba. Hin kafalu jedhee jennaan hin kafalu. Nan kafala jedhee jennaan hin kafala. Namni baay'een murteessee dhiisee dhimma isaati. Hojjetaan hundi murteessee dhiisee mirga namni dhuunfaa mirgi nama dhuunfaa tokko iddoo sanitti kabajamaadha. Maaliif ofii isaatii hojjeta. Namaa miti kan isaa hojjetu. Baankichaa miti kan isaa hojjetu. Dafqa isaati, salarii isaa, mindaa isaati. Dafqa isaatiin wanta fideedha. Wanta dafqa isaatiin fide sana irratti immoo murteessuudhaaf aangoo guutuu qaba. Dhibbatti aangoo qaba. Kanaaf dirqisiisuun hin danda'amu. Kani mirga namaatti dhufuudha. Mirga namaa dhiibuudha kuni. Mirga hojjetanii buluu fi waan hojjetan sana argachuu yookiin isa sana fayyadamuu tiksuudha. Kanaafiyyuu falmachuu qabdu. Warri kana akkasiis hin jedhani biiroo kamiyyuu haa ta'u. Oromiyaa keessatti kana dura waan akkasii murteessuudha jedhaniiti biiroon tokko fakkeenya biiroon barnootaa dhibba gaafa murteessu biiroon poolisii parsantii 25 immoo maal murteessee jedhan. Biiroon garagaraas biiroon fayyaas parsantii 60 akkas gaafa murteessu achiin booda fuudhanii hooggantoonni agas murteessinee hojjetaa keenya irratti jedhanii caaltuu isaanii mari'achiisuu gaafa deemanii caaltuu isaanii hunda isaanii ariitee dhibba kafaluu qabdu. Hundi keessatti dhibba. Kun 50 kun 25 kun 60 wanti jedhamu hin jiru. Hin kafaltu taanaan hin kafaltu. Hin kafaltan taanaan immoo hoogganaa isintu hooggantootatu mataa keessaniin kafalaa jettee sodaachistee ariitee jedhanii haala kanaan egaa hundumtuu iyyuu deebi'ee biirootti murteessisee otoo hin ta'in murteessee deebi'ee jedhama. Haala kanaan egaa biyyattii sana jeeqaa jiru hojjetaa mirga hojjetaa sana miidhaa jiru. Gara oduu keenya sadaffaatti deemna. Oduun keenya sadaffaanii hayyoonni Suudaanii waraanni Itoophiyaa wajjiniini waan hin oolle jedhanii jiru. Kanaan hayyoonni kun akka jedhanitti we don't have option jechuu isaaniiti. Optionii biraa hin qabnu waraanuu yoo ta'e malee waraanni kun waan hin oolledha, waan irraan oolledha. Kanaaf waraana kanatti deemuu qabna, waraana kanatti galuu qabna jedhanii jiru. Mootummaan Suudaanii garagaraan egaa waan garagaraa dubbachaa jira. Itoophiyaan daangaa koo keessa galtee jirti. Xiyyarri Itoophiyaa galee jira. Akkasumas loltoonni Itoophiyaa gara Suudaanii galanii namoota garagaraa ajjeesanii jiru jedhee jira. Kanaan wanta biraas hayyoota isaanii kana mari'achiisanii hayyoonni isaanii kunis lafti kun kan keenya lafti kun kan keenya erga ta'e Itoophiyaan adabattee teessuu qabdi. Adabattee hin teessu taananii gara waraanatti galuu qabna, gara waraanatiin rukutuu qabna jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Egaa kana wajjiniin Jeneraal Biraanuu Juullaa Suudaaniin daangaa keenya hin seenne jedhee jira. Biraanuu Juullaa akka jedhetti Suudaaniin Itoophiyaa hin weerarre, Itoophiyaa weerartee sin beektu ammas hin weerarre. Otoo weerarte ta'ee iddoo amma jirtu kanatti hin dhaabattu. Weeraruu jechuun hunduma weerartee qabattee hanga asii dhufuu dandeessidha. Haa ta'u malee iddoo amma lafa qabadhe jettu kana dhuguma lafa wayii qabatteerti. Lafti suni kan isaanii haa ta'u kan keenya haa ta'u hin beeknu. Lafti suni kana dura hin sararamne. Lafti suni daangaa hin qabu. Kanaafi daangaan suni kan isaaniiti kan keenya jennee dubbachuu hin dandeenyu. Lafichi waan hin sararaminiif. Kanaafi fuulduratti gaafa sararamee jedhee yoo koreen boordarii sun yookiin koreen daangaa suni dhufee irratti walii galee koreen daangaa suni murteessuu danda'a. Koreen daangaa suni
Suudaaniin daangaa sana ceetee yookiin hin ceene jechuu danda'a malee amma ceetee hin ceene jechuun hin danda'amu jedhee jira. Haala kanaan egaa akki amma ilaalamaa jiru akki inni dubbatamaa jiru kanarraa kannu laficha Suudaaniidhaa kennuudhaa fi murteessanii jiru. Suudaaniidhaa kennuudhaa fi jala muranii jiru. Egaa akkasumatti hin waraannu Suudaaniin kana caala yoo dabarte malee yooma dabarte illee Suudaanitti bu'uun hin barbaachisu ammatti Suudaanii wajjin wal waraanuu jechuun of ajjeesuu jechuudha. Kanaafi Suudaanii wajjin dhimmi Suudaanii wajjiniin kun haa dhaabbatu jechaa jiru keessattuu gara olaanu warri militarii biyyattii akkasumas Abiyyi biras ilaalcha akkasiitu jira jedhameera. Haala kanaan Suudaaniin amma ifa baastee jirti. Suudaaniin ifa akka baastetti nuti lafa qabanne hin jiru. Daangaa amma qabanne kana Abiyyitu ni eeyyame. Eeyyama Abiyyiin qabanne iyyuu jedhanii jiru. Eeyyama yeroo sanitti tarii namoonni tokko shakkiidha waan ifa dhugaa ta'e yookiin waan qabatamaan odeeffannoo argannee miti. Namoonni tokko garuu akka shakkaniitti akka dubbatanitti yeroo wayyaanee weeraran sana laficha Suudaanii sossobachuudha jedhanii Abiyyi Suudaanii sossobachuudha jedhee laficha durumaayyuu irratti waan wal falmaa turanii fi qabadhaa jechuun hin oolle jedhu akka wayyaanee achiin rukutanii fi akka wayyaanee achiin dhaanii achiin akka hin baane gochuudha jechuudha. Kanaaf gargaarsa jecha Suudaanii akkasitti qabachuu hin oolle malee Suudaaniin lafumaa kaatee walitti bu'insa kana keessa hin seenti jennee hiyyaan warri jedhan jiru. Gama biraatiin Biraanuu Juullaa akka jedhutti manni Suudaanii akkasumas mootummaan Suudaanii nuni walitti bu'uu fedhii hin qabu. Akka fedhii hin qabne sin beekna. Mootummaan Suudaanii nutti bu'ee jennaani nutti bu'iinsi kuni walitti bu'iinsi kuni akka of ajjeesutti kan nuti lakkoofnu. Kanaafiyyuu seenaadhaanis walitti dhufeenya waan qabnuu fi kana hin godhanii garuu warri ergachuu barbaadan jiru. Qaamni ergachuu barbaadan jiru. Achi keessas immoo qaareen muraasni wayii kan ergamuu barbaadu fi Itoophiyaa wajjiniin waraanni akka geggeeffamu warri gochuu barbaadu jiru. Isa kanatu rakkoo uumaa jira malee isa kanatu rakkoo nutti ta'aa jira malee gara biraatiin rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Rakkoo tokkoyyuu hin argine. Kanaafi dhimmi daangaa agasuma oduu ta'uu hin qabu. Agasumas irratti sodaas ta'uu hin qabu jedhee jira. Egaa Itaamaajooriin biyyattii tokko daangaa hin beeku. Daangaa keenyas hin ceene, daangaa isaaniitis hin ceene gaafa jedhu walumaa galatti mootummaan Itaamaajooris haa ta'u raayyaa ittisa biyyaa kan qaxaree fi kan inni mindaa kafalee fi leenjisee fi baasiin hedduun itti ba'uu fi daangaa akka eeganii fi daangaa hin beeku erga jedhee daangaa hin qabdu jechuudha biyyattiin. Kanaaf maal eegu? Maaliif barbaachise raayyaan ittisa biyyaa? Itaamaajorii biyyattii isa tokkorraa immoo yaadni akkasii kun dhufuun hedduu nama qaanessa. Daangaa biyyattiin daangaa hin qabdu daangaa ishee hin beektu taananii biyyattiin iyyuu hin jirtu jechuudha. Maaliif biyya daangaa qabutu kanaa asitu kooti kanaa achitu keetii jedhuun. Maaf ifatti dubbachuu dadhaban sana. Minilik mallatteessee kenneefii jira. Kenneefii eega ture daangaa isaaniiti lafa isaaniiti jechuu qabu. Lafa isaaniiti lafa isaanii qabatan jechuu qabu. Lafa isaanii kana humnaan irraa fudhannee jechuu qabu. Yoo suni akkas ta'e jechuudha. Yoommoo lakkii daangaa keenya jedhanii akkasuma fudhachuu qabu ture. Haala sanaan walumaa galatti yoo akkasiyyuu ta'e yoo lafimti mataa isaatiin kan isaanii ta'e lafa sana karaa militariitiin miti kan isaan weeraruu qaban. Weerara kun militarii naannoo sanitti bobbaasanii qabeenya uummata sana balaa saniin amma yoo xinnaate nama 300 oltu bari baqatee naannoo sana baqatee gara Gondaritti ol dhufee jira. Namoota hedduutu egaa jireenya namoota hedduutu achirraa buqqa'ee jechuudha. Sana jechuun lammii biyyattii sanarra rakkoon ga'eera jechuudha. Lammii biyyattii sanarra rakkoon gaafa ga'u loltuun biyyattii eegaa hin jiru. Loltuun biyyattii gaheen isaa uummata biyyattii sana eeguu otoo qabu
ummata biyya sana qaamni alaa tokko keessa galee otoo weeraree isaan achirraa buqqisee qabeenya isaanii barbadeessee bakka jirutti wanta tokko wanti isaan godhan hin jiru, homaa hin balleessine, daangaa keenyas hin qabanne, daangaan iyyuu mataa isaatiin hin beekamu eega jedhe daangaan Tigraayis ta'uu danda'a jechuudha. Bahar Daaris akkuma jedhan iyyuu Gondaris Bahar Daaris kan isaaniiti jechuu gara jechuutti deemuuf jiru jechuudha. Maaliif daangaan erga hin beekamne daangaan keenya asii jedhanii yoo falmatanii jedhanii achiin booda lakkii waliin jedhu lakkii jedhanii gara waraanatti waliin galu waraana saniini hanga Bahar Daarii dhuftee Amaara guutuu qabatteeyyuu deebi'uu dandeessi jechuudha. Gama biraatiinis Beenishaangul kan koote akkuma jettu Beenishaangul guutuu qabachuu dandeessi Abbaayyatiin jechuudha. Kana waan akkasii kana nama militarii biyyattii hoggana jedhu irraa dhaga'uun hedduu nama qaanessa walumaa galatti. Egaa haala kanaan akkam waraanichi waan hin oolle fakkaata garuu Abiyyi sodaatee waan jiruufi waraanichi yeroo gabaabaa keessatti tarii ta'uu dhiisuu danda'a. Abiyyi sodaatee even Gondarii yoo qabatanii haala amma jiru kanaanii waraana itti bobbaasee rukutuu waan barbaadu fakkaatu. Warri Amaaras duruma fokkoraa turan malee warra Tigraay fi Oromiyaatti yookiin Beenishaangulitti fokkoru malee yoo Suudaaniin akka barbaaddetti lafa isaanii seentee hanga barbaadde qabattu kana wanti isaan godhanii jiru, wanti isaan dubbatanis hin jiru. Mootummaan federaalaa nu ittisuu hin dandeenye jechaa jiranii Amaarri iddoo hundatti ajjeefama jedhanii kan isaan kan ajjeefames kan hin ajjeefaminis lallabanii yoo Oromiyaa keessa yookiin kibba keessa yoo iddoo wayii ta'ee fi yoo achitti maqaa xureessuudhaa ta'e malee yoo biyya isaanitti qaamni alaa kunillee waan akkasii kana raawwachaa jiru wanti isaan dubbatan hin jiru, wanti isaan jedhan hin jiru. Miidiyaan isaanii hundi yoo Oromoo waa jedhe kan hundi isaanii gaafa baasanii guyyaa oolanii yeroo kana wanti isaan dubbatan hin jiru, wanti isaan jedhanis hin jiru. Cuqqaalamaniituma kan isaan jiranii kuni hedduu nama gaddisiisa. Dhuguma biyyattii sana akkamitti yaadna? Biyyattii sana hundi keenya iyyuu akkamitti kan hubannu biyyattii sana kan jedhu waan baay'ee wal nama gaafachiisudha. Oduun keenya dhumaa United Arab Emiratiin yaada hidha Abbayyaa irratti yaada araaraa dhiyeesse jettee jirti. Yaada araaraa kana maal akka dhiyeessite hin dubbanne, haa ta'u malee haala amma walitti dhufeenya qaban kanaanii Suudaanii wajjiniin walitti dhufeenya addaa qabu, Misraa wajjiniin walitti dhufeenya addaa qabu. Isaan irraanii naannoo tokko amantiidhaanii gosaanii Araba hundi isaaniiyyuu walitti dhiyaatu. Kanarraa kan ka'e waan isaan hin barbaanne hin dhiyeessu jedhanii yaadanii hunduma caalaa man'een rakkoo kanaa bishaanii. Bishaan naannoo sana bishaan Suudaanii deemu, bishaan Misraa deemu sanii hin hir'ataadha. Hin hir'ataa kanarratti wanti isaan jechuu danda'an hin jiru. Hir'achuun waan hin oolledha. Duraan dursee bishaanichi suni achitti gaafa hidhamee jiru lafti isaa ho'a waan ta'eef karaa urkaatiin bishaan hedduutu achirraa ka'a. Kanaanii loosi jira, bishaan ni hir'ata obvious. Lammaffaa immoo bishaanicha akka amma jedhan kana bishaanicha qofa hiineeti achiin booda inni humna maddisiisee humna hidhaa kanaa maddisiisee achiin booda bishaanicha gaddisinii dhiisna kan jedhan suni waan hin fakkaannedha, waan hin taanedha. Dhugaadhu walitti dubbatanii waan kanarratti yoo araarris jiraate lollis yoo jiraate dhugaa walitti himanii deemuutu irra gaariidha. Dhimma bishaanii sanarratti akka haaratti irratti dubbatamuu qaba. Maaliif uummanni biyyattii sanaa otoo rakkatu, uummanni biyyattii sanaa otoo beela'u warri biraa nyaachuu hin qabani. Misraani bishaan hanga ishii barbaachisu oliidha kan qabdu, hin qabu jetti malee. Misraani jalli isaanii kuduraa fi muduraa hedduu oomishtee biyyoota Arabaa guutuutti kan ergitu ishiidha. Fakkeenyaaf gabaa Saawudii keessaa gabaa kuduraa fi fuduraa Saawudii kana parsantii 60 kan gumaachu. Burtukaana, muuzii, timaatima maalii kana kan Saawudiitti gurguru Ijiptiidha. Numaayyuu Misraani bishaan kana
kana bira dabarte itti fayyadamuu bira dabarte Israa'elitti gurgura jettee yaaddee ture. Galaana diimaa ceesistee sanaa keessatti itti fayyadamuudha. Pilaanii keessa jira, karoora keessa jira. Kanaaf Misraani bishaanicha kana hanga barbaaddu oliidha kan ishiin itti fayyadamaa jirtu. Lammaffaa hanqinni bishaanillee hin dhufa ta'e kanarra Misraani bishaan lafa jalaa kana dachaa 50 caalu kan ishiin qabdu bishaan lafa jalaa. Kanaafi bishaan kanatti fayyadamuu ni dandeesse. Bishaan lafa jalaa kana baastee gama biraatiin immoo bishaan Naayilii yookiin Abbayaa kana qofaa miti. Bishaan mormor qofaa miti kan bishaan ta'uu danda'u. Gara biraatiin Meeditiraaniyaan jira. Gama biraatiin galaana diimaa qabdi. Isallee qulqulleessanii akka bishaanitti itti fayyadamuu danda'u. Saudiin sanaadha kan ishiin gochaa jirtu. Kanaafi bishaan koo tasumatti bu'amuun qabu jedhanii bo'oon kuni waan darbeedha. Kanaaf kanarratti Abiyyi wallaaladha, hin beeku. Kana duras dhaqeetii otoo waan tokko nama tokkoon hin mari'atin sochii deemee Ameerikaanonni keessa galanii qaamonni gara garaa keessa galanii nu araarsanii jedhee dubbii balleessee achiin booda dubbii balleesse sana immoo keessa deebi'ee dubbiin kun kan dhumuu danda'u dubbiin Afrikaadhaan dhumuu danda'a qaba. Dhimma Afrikaatu laaluu qaba. Dhimma Afrikaatu fixuu qaba jedhanii bakka fudhatanitti immoo amma deebi'anii United Arab Emirates immoo nu araarsitu jechaa jiru. United Arab Emirates jechuun Afrikaa miti. Ammas taanan. Kan United Arab Emirates dhaan tole jedhanii Ameerikaa maaliidhaa fi sababa maaliitiin kan isaan no jechuu danda'an. Kanaaf dubbiin kun ammallee wal marqee deemaa jira. Ammallee rakkoo guddaa uumaa jira. Kanaaf Abiyyi ammas dogoggora hin jirre keessa galuudhaaf deemaa jira. Abiyyi dogoggora meeqa keessa galee jira. Dogoggora inni keessa gale yookiin hojjate lakkaa'amee hin dhumu. Garuu biyyi sun biyya Abiyyi miti yookiin Abiyyi jiraatee fi jiraachuu baateef miti. Kan nuti dubbannu uummata sanaaf Abiyyiif miti. Abiyyiin deema. Abiyyi yoo xinnaate aga murtaa'e tura. Saniin booda garuu uummanni sun itti fufa. Biyyattiin sun itti fufti. Faayidaa uummata saniitiif garuu dubbachuu qabna. Faayidaa uummata saniitiif falmuu qabna. Faayidaa uummata saniitiif kan ta'u adeemsa Abiyyi kanaa miti. Hunduma caala egaa Abiyyi ammatti waan kana geggeessuu waan hin dandeenyeef iyyuu aangoo gadhiisee biyyattiin warra uummata bakka bu'an kana dhaabbilee siyaasaa keessaa qaama walitti dhufuuni aangoon isaanii kenname achiin booda isaanii dhimma kana irrattis mari'achuu qabu. Dhimma biyyattii kana hunduma irratti iyyuu mari'achuu isaan barbaachisaa sana boodadha. Hidha Abbayyaa irrattis mari'atuun kan danda'amu. Sanaan ala gama biraatiin yooma bal'atteessa iyyuu Abiyyi amma seeraan alaadha. Akkuma jedhame iyyuu fulbaana 30 booda aangoo hin qabu, leejitimeesii hin qabu kan jedhames ammas hin hojjeta. Mootummaan kamiyyuu leejitimeesii qabaatee waan kana raawwachiisuu hin danda'u. Namoota tunkaasne malee even waraana Tigraayitti geggeessisuun illeegaal. Otoo seeraan hin gaafatama ta'e Abiyyitti seeraan itti gaafatamuu qabaa ture. Aangoo kamiin waraana labsuu danda'e waraana biyyattiin keessaan baane sana keessa galche. Beenishaangulitti aangoo kamiin Matakkal achi Beenishaangul jalaa baasee ofii isaatii nan bulche jedhee achiin booda badiin meeqa rakkoon meeqa irratti uumame. Kuni silaa otoo qaamni jiraate otoo manni murtii jiraate otoo namni gaafatu jiraate Abiyyi itti gaafatamaadha gara kamiiniyyuu jechuudha. Egaa kanuma jennee oduu keenya har'aa xumurraa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaayyuu filannoon keessan Simbirtuu Miidiyaa ta'u Simbirtuu Miidiyaa galgala sa'aatii 11tti akka Minisootatti yookiin akka Seentaraal Standard Taayimiitti oduu isinii dhiyeessaa. Akkasumas intarviiyuu jalqabnee jirra. Intarviiyuu fakkeenyaaf har'a ganamaa Dr. Lokoo wajjin intarviiyuu geggeessinee jirra. Isa kana YouTube irraa hin argattu.
YouTube irra deemtanii akka ilaaltan isin gaafannaa. Keessattuyyuu dhimma raayyaa irratti mari'annee raayyaan eessaa dhufee, raayyaan maalidha, gosa kamirraa dhufee, waa'ee gadaatis akkasuma mari'annee jirra Dr. Lokoo wajjiniin. Lokoo jechuun dhalattuu Jaappaanii garuu afaan Oromoo bartee amma Oromoo kan taatedha. Akkasumas egaa oduu keenya Facebook irraa isin argattu, YouTube irraa isin argattu, YouTube irraa YouTube keenya subscribe nu godhaa.